Akkaataa eelee kaarbaa yookiin eelee maabiraatii itti sileessinu odeeffannoo bareeda namoota naannoo magaalota lamaa jiraatanii namni sileessachuu barbaadan yookiin ammootuyyuu siimeffachuu barbaadan eelee maabiraatii isinii bituu malee hamma ammaatitti akkamitti akka sileessanii fi karaa salphaa ta'e karaa filatamaa irra laafaa ta'e isiniin agarsiifne karaalee hedduun sileessuu danda'an. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee jira jirtu odeeffannoo hedduu fi akka sirriitti hubattan maabiraatiin akka isiniin qabanne yogguu sileessinus tahee yeroo buddeena hojjannu akkamitti eelee maabiraatiitti fayyadamna kan jedhuu fi har'a odeeffannoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Warri subscribe hin goone subscribe gochuun natti dabalama. Warri like kana jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa asitti zayitii qopheeffadhee jira irra takka asitti shiroodha. Argaa jirtan jedhee yaada carqiin furdaa tahuu qaba. Carqii baay'ifattanii qopheeffachuu qabdanii. Anammoo carqii akkasii baay'een qabu sababa eelee gamooti eelee baay'ee waan sileessee fi uffata mummuufaa ijoolleen xiyyaarraa guddatte godhaa jira. Har'a ammoo xurureeyyuu jira boodaa fi shiita mummuufaa salbaa jabitee qopheessaa isiniin jedha. Kanaaf yerra qamisii kun qamisii rizaaniiti yaa fedhoysee fuudhee itti aansuun shiroodha. Shiroolleen baay'ee miti. Itti aansuun zayitiidha. Zayitii shiroo akkasuma ammutuyyuu carqii furdaa carqii lama tiishertii fi qamisii guddaa ol keessa kaa'ee carqiin kun kan hin baqne yookiin ammutuyyuu kan hin buuqofne kan hin luqqaane kan ibidda danda'u ta'uu qaba. Akkasuma ammutuyyuu waraqaa adii hambaa 5 hojjanuusa yookiin ammutuyyuu kan madaabaraan keessaa dhume ta'uu qaba. Iddoon teessumaallee naa hin tolle kichin kaabineetiin ta'e xiqqoo waan taateef miilli hir'arra'e haa ta'u malee akkuma ta'etti maal gochuu dandeenya hojjannee firraas fiinee isin agarsiisa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amma bismillah itti sakka'uuf deemaa jira. Waliin turtii gaarii taasisa. Akkuma argaa jirtan kana bakki maabiraatii mijataa ta'uu qaba. Kenna sirrii mijataa miti argaa jirtan itti sakka'ee asumarraan eelee kanarraan dabarsaa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo kanallee argaa jirtanii bismillahir rahmaanir rahiim banee jira jechuudha. Maashaallah tabarakallah wagguu jechuudha. Eelee kan itti hojjettanii geessitan kan hin dhaamsitan maaliif jihaazni kun yoo gubatee jedhe xiqqoo qarshii guddaa yeroo mara waan gaafatuuf isin dhaamsina. Asumarraa buqqisaa isiniin jedhe yeroo hundaayyuu asumarraa buqqisaa isinii badaa jira miti yookiin ammoo toonsiilaan fayyadamaati. Toonsiilaa irraa dhaamsa kaa irraa buqqisaa isiniin jedha akkuma argaa jirtan kana hin dhaamsinu jechuudha. Har'arraa argaa jirtanii miti bismillahir rahmaanir rahiim babbikee maabiraatiin bilbilallee of harkaa waan qabuuf nama nanzara yookiin nama harkisa. Akkuma argaa jirtan kanatti laftillee bishaan jiidhaa yoo ta'e jiidhaa ta'uu hin qabu seeraamika ta'ee liishoo ta'ee lafti goggogaa ta'uu qaba nama harkisaa jechuudha. Lafa bishaan yoo jiraate qaama keessanillee akkasuma mutuyyuu nama harkisaa hundumaafiyyuu inshaallah haala argaa jirtan kana itti sakka'ee ni akkamitti ka jedhuu fi na waliin turtii gaarii taasisa. Kunuu akkuma argitan kan marganii jira jechuudha. Maashaallah tabarakallah argaa jirtanii harka bitaatiin lixii beekaa xiqqoo firdisii har'a maaliif jennaani eeleen haaraya waan taateef suuta malee an kanarra lixii qalbisaa garuu haa ta'u qal'atee jira. Asiin xiqqoo isin dukkanaa'uu danda'a. Argitanii kunooti maashaallah tabarakallah kunuu akka kana fakkaata. Akkuma argitan kanatti jechuudha erga lixii keenya haala argitan kanaan laaltanii kaatanii eelee keenya irratti sadarkaa fi tartiiba makkanii sileessina jedhuuf sagalee roobaallee jira yoo isin jeeqeef na of kolchaa jedha. Namootni viidiyoo kana laaltan like share waliif godha akkasuma immoo hiriyoota keessanii qooda. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maashashaa sirrittillee tumuu dandeettanii akkasuma immoo ani jiraanna jalaa ta'ee sababbiin isaa maabiraatii tun irratti dhaamee akkuma argaa jirtan eelee saniif harkaan tuttuqee irratti diriirsaa jira haga maabiraatiin deebi'uu fi hubachiisa sirriitti hubattanii kan isin beekuu qabdan waan roobaa jiruuf sagalee ol kaase wanni isin hubachuu qabdanii eelee yeroo sileessitan tahee akkasuma immoo eelee maabiraatii yeroo fayyadamtanii sirriitti ogeessa kan itti girgidda irratti rakkabanii qopheessanitu jira yookiin ammuutuyyuu sokkeetii isaa guutuu girgidda irratti itti hojjetantu jira. Akkasuma ammuutuyyuu kan divaayidarii yookiin ammuutuyyuu riseefara dhiifaman of kolcha divaayidarii yookiin ammuutuyyuu toonsiilaan fayyadamantu jiraayyuu. Kanaaf toonsiilaan jabaa ta'uu qaba yookiin orijinaala. Keessattuu namni biyya namaa jirtan toonsiilaa san bitattanii yoo galtan hedduu namatti tola. Akkuma argitan kanatti eeleen keessan akka hin fuurree furree isaa daftanii irraa buqqistanii yoo fuurree jedhe amma waan maabiraatiin badeef malee nama qabata bishaan irra gayyaa'u kun maashashaa guutumaan guututti goomman zara xiqqoo isii ho'isee jechuu akka naatumamu tumee
achi booda eelee guutuu cufee irra naqee jechuudha. Amma ammaatitti eelee hedduu sileessinee jirra. Namootiin asumaan magaalaa Shaashamannee, magaalaa Adaamaa fi naannoo Adaamaa naannoo Shaashamannee jiraattan eelee kana isin sileessinee fudhachuu dandeettan. Keessattuu warri biyya namaa akkamitti sileessanii fi akkaataan itti sileessan isin dhiibuuf san qofa doon ta'in namni sodaattan jechuudha. Gabaratanii wanni hundiyyuu nama dhiiba. Garuu ammoo namni sodaachuu hin sodaa hin qabne yookiin biyya namaatillee galtanii jajjabinna akka isinii ta'uu fi viidiyoo kana yeroo keessanii anaaf odoon ta'in sheera kagootan adaraa isiniin jedha. Akkuma argitan maashashaan kiyya gubatee gara gurraachatti deemaa jira. Rigee ittiin sukkuumee ka'ee ammallee diriirsee hafee ammas deebi'eetuma rigaa jechuudha. Akka sa'aatii meeqa ka jedhuu fi amma divaayidara kiyya yookiin namootuyyu toonsiilaa kiyya irraa dhaamsaa itti sakka'aa eelee yeroo rigu irraa dhaamsaa itti sakka'aa sirriitti gadi qabdanii humnaanii hirriga jettanii akka hin cabne sirriitti jechuudha. Garuu riinee obaasuu qabna. Haga carqii namoo furdaa yookiin ammoo carqii haga lama sadii illee nu barbaachisaa jechuudha. Maashashaan kun guddaadha kan irra naqe. Akkuma argaa jirtan ija keessan afur gurraacha ta'ee saanii zirgii kunoo ol guutee jira. Kana qofaa miti ganaa itti deebifna. Akkuma argaa jirtanitti ammallee paartii itti aanu itti naqee jira. Maashashaa jechuun kan duraa hin ga'u ammallee eeleen itti waan taateef dafteetumaan gubdee ammallee mirgaa jechuudha. Ammas deebi'ee itti qabsiisee ka'ee akkuma argitan toonsiilaa irraa dhaamsatumaan itti deebisee dhaamsaa riga maaliif jennaani eelelleen maabiraatii waan ta'eef shakkisiisaa akkasuma immoo san qofa doon tahin akka eeleen ibidda sirriitti hin baranne hubachiisa jechuudha. Yoo fakkeenya maabiraatiin humni isaa dadhabee jedhellee akka buddeena bareedaa ija bareedaa isin hojjettu yeroo sileessinu tartiiba kanaan sileessuu qabna. Asitti ammoo tuyyuu erga maashashaan rigee obaasee geesse ani waraqaa irratti gubaa jechuudha. Waraqaan ani irratti gubu kun kami beeytan kan baashaan hojjetan akkasuma immoo waraqaa ka madaabaraa yookiin xaa'oon keessaa ba'ellee jechuudha. Waraqaa furdaa yabbuu isa ta'e sanii akka argaa jirtan kanatti irra qabsiisee yeroo kanallee maabiraatii irraa dhaamsee jira. Sirriitti hubadha. Wanni isin hubachuu qabdan kun argaa jirtanii yeroo hedduu divaayidarii bira dhaqaa harki kiyya deebi'a. Yeroo kana viidiyoo sa'aatii dheeraa waan argitanii eeleen kunuyyuu haga riguutti jechuudha. Yoo xiqqaate sa'a lama waan ta'eef ani divaayidariin otomaatika waan ta'eef viidiyoon sirriitti jechuu jarjarsee daqiiqaa muraasa irra waan deebiseef dhaamsaa deebisaa yeroo ammoo rigu hundaa dhaamsaa deebisee qabsiisa jechuudha. Maaliif jennaaniin qoxaarii eelee irraa yoo dhaamsitanii jettan isin jalaa gubata. Yeroo makamuyyuu girgiddaa irratti hojjetan tahee maabiraatiin ogeessi dhufee isinii rakkabu 2,000 moo akkam 5,500 fudhatee rakkaba. Isa tahee kan akkanatti mana keessatti hin deeman tahee kama fedhe iyyuu haa ta'u akkasuma immoo kabooksii hin qabne hundi isaatu iyyuu tahee qoxaarii isaan dhaamsina. Maaliif jennaaniin asitti baay'ee nama guba hubadha. Tokkoffaa pilaastika yookiin waraqatu irra jira. Lammaffaa ammoo iyyuu eeleen riiduun oo'itee jirti. Haala kanaan jechuudha eelee bareedduu fuula namaa fakkaatu hojjannee qopheessuu dandeenya. Ergasii ammoo iyyuu akkuma argaa jirtanii namni barbaadan satatootti godhuu barbaadanii dafaa barbaadan ammoo harcee akka amman irra naqitanii itti naqitanii harceen garbuu ni ta'a, akka qamadii ni ta'a, akka xaafii ni ta'a. Wanni manaa qabdan kan hin taane hin jiru jechuudha. Erga isallee irra gumnee kaane shiroo xiqqoo itti godhee ka'ee zayitii itti godhee bakka maasha Allah tabaarakallaa. Dhugaa dubbachuuf akkana viidiyoo irra yoo ilaaltan xiqqoo yeroo xiqqoo isin fakkaachuu danda'a. Garuu ammoo yeroo dheeraa fi dadhabbii hedduu fixee kan sileessee jechuudha. Qarshii meeqaan sileessanii namni sileessan ka jettan magaalota kanneen lamaan Shaashamannee fi Adaamatti ni argattanii qarshii ammoo rakkoo tokkoon qabu baay'ee waliin dhimnu kastamaroota kiyya yoo ta'e keessattuyyuu kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namootiin order godhachuu barbaadan lakkoofsi bilbila kaasirra jiru kana eelee tanniin lamaanuu sileessinee jechuudha. Dhaabataa bakkoon hin qabnee fi akkasuma immoo tuyyuu qabdu tanallee jechuudha. Akkasuma immoo tan hundaayyuu eelee maabiraatii ni sileessinaa isiniin jedha. Ibiddaallee yoo barbaadan kun akkuma argitan itti goonee buddeena yoo masan irraa ol kaase soba isiniif fakkaachuu danda'a. Sobaa miti yoo akkanatti sileessitanii jettan osoo takkallee hin qabatin buddeena irraa isinii kaasa. Isinummaa qal'isaa seeran akkasuma immoo absiitii osoo ittiin baay'isee yoo gootanii jettan maashaallah ani buddeena kalara lamaanii itti godhee waan sileessiif maraa akka barattuuf buddeena walitti makaa kan akkasuma immoo adii akkasuma immoo tuyyuu xaafii waan adda addaatiin kan waliin makamellee godhee jechuudha. Achi booda kana qofatti hin dhaabne hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qixxaallee daariin ga'ee itti godhuu hedha. Isin ammoo viidiyoo kana laayik illee sheer illee walii gochuudhaan namni na jaallattan hundi keessanuu ka haara'ee taatan sabiskiraayib yoo gootan waan hedduu irraa fayyadamtanii garuu sa'aatii magriiba durarraa eegalee halkan keessa sa'aatii 4 fixee daqiiqaa muraasa isiniif fakkaachuu danda'a. Sa'a 5 akkam irra ture buddeena lama ayinata lama hojjedhee ka'ee bifa lama akkasuma
akkasuma qixxaallee kunoo itti hojjedhee jira hubachiisa ammallee qixxaa yeroo itti gootanii jettanii namni qixxaa tokko barbaadan gisee tokko qofa itti godhuu barbaadan buddeena tokko irra dhaabsitanii kaatanii itti gootanii kunoo akkanatti hojjetti amma immoo guutuu jechuudha qixxaa lama waan godhaa jiruuf irraa maabaatii buqqisee jira uuma isiittuu bilcheessaa kanaaf laayik sheer godhaa akkasuma immoo maashaallah tabarakallah illee jedha du'aa illee naa godhaa anillee isin jaaladha kunoo waan isin fayyadu ana ufiif odoon tahin faayidaa keessan qofaaf gadhiise yeroo keessanii sheer godhaa laayik